Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattootaa hordoftoota keenya oduu ammee isiniif qabannee dhiyaannee jira. Keessaayyuu dhimmoota biyya keessaa fi biyya alaatti irratti waan haaraa isiniif qabna jechuudha. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa kooti. Kan isin waliin turu Arreedii Adam Tuubi. Namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaan odeeffannoon keenya jalqabaa akkuma beekamu artist Galaanaa Gaaromsaa guyyaa kaleessaa seenaa guddaa hojjete. Seenaan inni hojjete akkuma amma dura seenaa hojjetaa turetti birraa wal agarraa jedhee Jawaar Mohammad wajjin birraa wal argeetiniin jira. Kana qofa osoo hin taane oduu biyya alaatti gaafa isiniif darbu daa'imti xiqqaan boolla meetira 300 oli yookaan deemsa istaadiyoomii 3 kan ta'u guyyaa afuraffaa shanaffaa isheetiif ammas boolla keessatti darbatamtee barbaacha biyyoonni addunyaa hundi yookaan humni gargaarsa baasuu irratti duulee hanga ammaa baasuu hin dandeenye sa'aatii muraasa hafi jedhamaa jira. Garuu waan isin ajaa'ibu hanga ammaatti daa'imti sun lubbuudhaan jira jedhamaa jira. Egaan odeeffannoo amma achirraa deemamaa jiruu fi kanneen biraa kan isin biraan ga'u ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota keenya wanti hunda caalaa na gammachiise keessaayyuu weellistoonni keenya muraasni yeroo rakkoo sanitti yeroo dhiphinaa sanitti saba kanaaf sagalee ta'uuf of dirqisiisanii dhokatanii jiraachaa turaachuu isaanii ni beektan. Keessaayyuu Galaanaa Gaaromsaa itti kaaxafarii akkasumas immootu keekiyaa fi namoonni biroo hedduun rakkoo guddaa dhandhamaa ture jechuudha. Kanuma keessa daree haala ajaa'ibsiisaa fi dinqiidhaan kan waan jedhetti sakandii muraasa keessatti fi yeroo muraasa keessatti milkaa'e yoo sangee taa'uun akkuma isin beektan bulloo kiyya bulloo jedhee guyyaa muraasa keessatti Jawaar baas mana hidhaa keessaa gadi ba'anii wal arganii gammachuu simatanii Galaanaa Gaaromsaa illee birraa wal agarra akkuma jedhetti guyyaa kaleessaa kursii yookaan teessoo duwwaa taa'aa turte san argitee Jawaar fa'aa irra kaanii akkasumatti dinqii ajaa'ibaa kana mul'isanii nuti jiranii jechuudha. Diinonni baay'ee gubatan. Maaliif gubatan? Haacaaluu Hundeessaa isa keessatti argan. Argitee namni kun hiriyaa Haacaaluuti. Akkasuma jabummaa gootummaa inni qabu sanis waan qabuuf isa achi keessatti argan. Gaafa Jawaar biratti argan ijji isaanii ashaboon akka waan dhiqatamteetti bu'aa jira jechuudha. Galoo kaleessa sifaarsaa turre har'a sifaarsinaa. Jabaa nama xawwalwaalummaa hin qabne nama yeroo yookaan mallayni akka bubbeetti isan raasne ta'uu keenu garsiisteeti jirta. Ulfaadhu galatoomii jennaani jechuudha. Egaan artistoonni keenya waan jajjabaadha hojjetan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ammas waan jajjabaarra jiranii artist Andu'aalam Gosaallee dhiyeenyatti sirba ajaa'ibsiisaa gumee jedhu qabatee dhufaa jira. Akka Vision Entertainment nu beeksatti Oromoon artistoota keenya kan sagalee ajaa'ibaatiin nu bira dhaabbatanii sagalee nuuf ta'anii hayyoota keenya haala ajaa'ibsiisaa ta'een argitee simannaa gochaa fi jiran. Kanaaf nutis akka hordoftoota guddaa argamsiifnee fi mul'achuu danda'uu qabna jedheetiniin isiniif dhaama jechuudha. Kuni waan guddaadha. Egaan gama biraatti gaafa ceenu hundi keenyayyuu akkuma beekamutti sooshaal miidiyaa kanarratti daa'ima tokko argaa jirra. Biyya Morokootti daa'ima boollatti darbe tokko argaa jirra. Daa'imti boollatti darbe kun akka tasaatti boollatti kufe. Boolli inni itti kufe kun garmalee guddaa yoo jenne baay'ee fagoodha. Meetira 300 jechuun asiif asii miti. Isumaayyuu ujumoo wanta bishaan ta'e waan inni qabatu hin beekne garuu homaa of keessaan qabu ujumoo wayii keessatti lafa dha'ee hanga ammaatti addunyaan isa barbaadaa jirti. Lubbuudhaan jira. Guyyaa shanaffaasaatti lubbuudhaan jira. Bira hin gahamne meetira xiqqootu hafe argitee baay'ee yaaddoo fi sadarkaa abdii kutannarra akka jiran immoo amma afaan arabaatiin gabaasa hedduutu mul'ataa jira. Guyyaa shanaffaa kanatti baay'ee abdii kutannaa waan jedhu. Iddoo inni itti kufe santu baay'ee cinqiidha. Qotamee hangarraa qota jiranii bira gahuu hin dandeenye. Yoo akka tasaa gara arganitti kan qotan taate biyyeessu waan irra garagaluu danda'uuf haati daa'imaa dabalatee
biyyoon addunyaa namoonni addunyaa kanarra jiran baay'ee cinqii hamaa keessa jiranii dhugaa rabbitti rabbi daa'ima san haa baasu baay'ee tokko karaadha nyaate haadha daa'imaa dabalatee mootummaan biyya sanii gaarummaa guddaa agarsiisaa jira garummaa hunda caalaa addunyaan daa'ima kana arguudhaaf baay'ee tokko hawwaa jiranii mootummaan biyya sanii haa galatoomu gargaarsa barbaachisaa ta'e hunda addunyaa dabalatee ofii isaatiif tattaaffii guddaa gochaa jira biyyi namaa haala akkanaa kanaan wal bira dhaabbatee waltumsa jechuudha daa'ima xiqqoo tokkoof osoo biyya keenya taate achumatti biyya itti gararraa jedhanii awwaalan hundi keenyaan beeyna soo daa'ima san rabbiin haa baasu isiniin jedha inni biraa akkuma beekamutti miidiyaa hawaasaa kanarratti waa hedduutu deemamaa jira miidiyaan hawaasaa kuni baay'ee tokko waraana guddaa jechuu hin danda'ama akkuma isin argaa jirtan waggaa tokkoo fi baatii torba hidhaa cimaa mootummaa abbaa irree jawaariin faarraa taasisan irratti jawaar feesbuukii isallee hidhaa ture jechuudha feesbuukiin isaa kan hidhaa ture miliyoona 2 waggaa tokkoof ji'a torba ture miliyoona 2 ol hordoftoota horatee jira kana jechuun oromoon jawaariin miliyoona 2 beeka jechuu miti jawaariin hordoftoonni isaa yookaan jaalattoonni isaa miliyoona 110 oli lammiilee Itoophiyaa guutuu jechuudha ammootu kan feesbuuk irratti isa hordofan aktiif ta'anii salaalan nama miliyoona 2 ol guutee jira jechuudha kun baay'ee dinqiidha akkasumas sadarkaa oromootti namni miliyoona 1 qabu hin jiru hanga ammaatti guddaan hordoftoota 500 qofa isumaayyuu lataa qaranii agarti inni biraa kan miliyoona qabu inuma hin jiru mootummaa Itoophiyaa yoo ta'e achitti Abiyyi Ahmad achi inni sanuu sadarkaa mootummaatti waan ta'eef namni foolowarii miliyoona keessa qabu biyya Itoophiyaa san keessa hin jiru kanaaf Jawaar jechuun nama akkamii akka ta'e qaalii akkamii akka ta'e guddaa tokko mul'isaa jirra keessayyuu Oromoon jechuu Oromoon Jawaariif wanti hin taane hin jiru Jawaaris Oromoodhaaf wanti inni hin taane hin jiru amma hunda caalaa kan nama cinqaa jiru kan nama dhiphisaa jiru Jawaar maaf dubbachuu dide maaf sagalee isaa baasuu dide jedhanii dubbatan jara keenya dubbiin akkanaaf sii kanaafiti Jawaar nama lafuma kaasee ofii haasaa hin taane odeessuu miti maaltu deemama haala kamtu jira keessayyuu amma mootoo argee jira hundaa jechuudha eenyutu isaaf fira eenyutu isaaf alagaadha eenyutu miiran isa oofa eenyutu saba kanaaf isa oofa kan jedhu hubatee jira dubbii jarjaraan iyyanii dubbii jarjaraan walitti dhufanii miti kanumaan isiniif dhaama akka oromummaatti yeroo ofii barbaadeef yeroo ofiif yaadetti dhufaa jira jennee dhabdanna egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa akkuma beekamutti dhiyeenya kana ji'oota tokko oliif miidiyaa hawaasaa kanarraa badee jira jechuu hin danda'ama amma odeeffannoo keenya idileetitti deebi'uudhaaf viidiyoo kana isiniif waraabe hundi keessanuu turtii isinirraa gooneef nu of kolchaa hundi keessan akkuma isiniif himee turetti erga Jawaar maneedhaatti bahee boqonnaa haaraa keessa galla jedhee hanga tokko anis akka dhuunfatti boqachuudhaaf murteessee maaliif qabsoon keenya xumurame yookaan galma ga'e jechuu osoo hin ta'in hanga tokko cinaachi keenya akka rafuuf ta'amee jira maaliif wanti akka hidhaa fa'aa nama dararu hin jiru warri bosona jiru hidhateetaniin lolaa jira warri hidhaa jiru garuu dararamaa jira ammallee jechuudha namoonni waraana bilisummaa Oromoo ta'anii mana hidhaa keessa jiran hedduu waan jiraniif isaan illee rabbaa baasu jenna qabsoon itti fufaa kana booda hoduu kenna idilee daqiiqaa fi sekondiidhaan isin biraan ga'uuf of qopheessatanii jira naaf jiraadhaa naaf galatoomaa turtii gaarii naaf qabaadhaa nagaatti